Dhugaa dubbachuuf wanti Abiraam irra gahe baay'ee laphee nama cabse. Hangana kan hin jedhamne dhugaan sin hin jedha. Ana raateessu dhugaa. Machaa'ee mala wallaalee waan godhu dhabee waan dubbatu dhabee. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sin hin jecha. Egaa viidiyoo kana eegaadha kan turre sababni isaayyuu Ermeelaan dhufteetu achirratti dhaabbatee wanta ta'eef jechuudha. Taateen ta'aa jiru kun baay'ee tokko nama gaddisiisa, nama salphachiisa. Namummaa keessaa sijammar namni afuura waaqaatiin jiraatu osoo beekeera ta'ee wanti kun osoo of gatu baateera ta'ee akka salphina ta'eef akka yeelloo ta'e akka ceebboo ta'e beekamaadha. Ruutaan jaalattanis jibbitanis Abiraamidhaan hin jaalattu bakka anaan hin jaalattu. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee tokko na gaddisiisa. Ani hojii dhiiseen taa'ee ilaalaa ture dhugaa dubbachuudhaaf akka nalarraa irfooniidhaan dhaggeeffadhu sinitti himee ture jechuudha. Kun baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee kan nama ceebbisu. Haadhoo qabda Ruutaa Baazawwee hin barbaadu jedhee gaa'ela kana kan diigese dhala isaa hanga dagatu dirasitti, ji'a dhala isaatii hanga dagatu dirasitti, ishee wajjin hin jireenya eegale hanga dagatu dirasitti maal si godha hojiin jinni? Atokko nan jaalachiifadha jettee ofittan firoonfadha jettee mucaa raatessitee lafa keessa. Mucaa wallaaltee lafa keessa. Maal si godha? Maal si godha? Jinni faana ciiftaa. Jinni faana ciiftaa. Si jalalan qabu taanaan si dhugaa ta'ee sitti sin'e taanaanii maal si godha? Maannaat immoo Ermeellaa hubadhuuf. Eeyyee gidduutti hubachaa turte. Faana hin jiru, ofiisa faana hin jiru jechaadha kanatti turte. Garuu immoo hin beekna. Nutis namadha waan ta'eef simmeetii namaa jechuudha. Isa kanaafiyyuu har'allee taanaan akka hubattuuf akkuma haala kam keessattiyyuu waan hunduma keessattiyyuu si faanaan ta'a jetteen dhaabbachuutu si barbaachisa. Garuu isheenis dhumarratti lafa dhooftee jirti jechuudha. Gaggabdeetoo lafa dhooftee jirti jechuudha. Azosh garuu Ruutaan hojii kee siif haalaatu. Hojii kee si'iif haalaatu. Ermeellaan dammoo omaa waan daggamte hin qabdu. Omaa waan hojjette hin qabdu. Sit hojjete maleessa. Hojjette waan goote inni ati kana dura goote hin gaannati jettuun maal goote? Saatii yoo ta'e okkoo Abirahaamii hin keeyyata hin baasa. Harka isaa qullaas kan ta'e yeroo ta'u hin jira. Saatii gugurraa lolis yeroo geeggeeddaatu ni jira. Edda saatii sana keewwate guyyaa meeqa yeroo meeqa lakkii Ruutaa wajjin hin jiraannaa. Kootu manatti deebi'i galisiin jedhee si kadhachaan turre. Ishee otoo xonqolaatti gooteetti ta'e akkamittiin si kadhachuu danda'a ishee? Akkamittiin gara kee dhufee haala sana yeroo ati deesse sapiraayisii godhee dhadhaa akkasittiin akkamittiin dibata ture? Akkamittiin sitti siqa ture? Sirraa fagaata ture. Kinoo akkuma ishee isin beeku na dhungachaa jirti mee? Maalitti haasa'u? Maal dubbadhu? Eenyu isaanii? Obboleessa guddoof kabaja laatuuf iyyuu har'a dagateera. Mikiin hin beekne maal akkani ta'e mikiin sirumayyuu hin beekne kan sin ajaa'ibu keessa jechuudha. Haasa'ii dubbadhu jettiin hin ganaa jechuudha. Waan dubbatu wallaale eenyutu isaan waame jedha jechuudha. Siras ifaatti sin faradamu. Ifaan waan godhu hin beeku. Sirumayyuu hin beeku. Sirrittiin ifaatti fayyadamte Ruutaa. Sirrittiin ifaatti fayyadamte. Hin salphatta garuu. Hin salphattan jedhame. Gojoon seexanni hijaare gaafa kamiyyuu dhaabbatee hin beeku. Ibiddatu labalabee gubee barbadeessee balleessaa sitti himnaa nuti. Ati nu'iif waan tokko waan nu barsiiste hin qabdu. Ati nu'iif waan tokko waanuma tokko jechuudha. Hanga ati hordoftootaaf iddoo qabduyyuu arginee jirra. Arginee jirra baay'eesaa. Waan barbaadda yoo jettan waan barbaadda yoo taatan ana umaa miti. Abeetu geetaa nu oolchi Yesuus. Jinni kana namni ka yeroo rafu addabaabayitti kinu akkasitti ka yeroo jedhu. Ermeellaan hin dubbatne malee saayii ilaalaa turte abilii sana jechuudha. Ilaalaa turte. Dammoo kan saatii irraa baasan kan ifaatti immoo saatiin kaa'amee fi dubbiin karaa saatii sanaas akka ka'uuf karaa banuudhaaf hordoftoota siniif haa galu. Karaa banuudhaaf isarra ta'e malee saayii waan biraa miti. Inni immoo hammachuu barbaada jechuudha. Siddi baalagee saasxallaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Sinirratti Waaqayyo kabajamuu hin danda'u. Sijjamma Ruutaan amantii hin qabdu Baazawwee jechuudha.
An akka ishiin amantii hin qabne kanan bare yeroo ishiin mucaa ishee kiristaanaa kaasuu dhiste. Beenxeedha kan jettan immoo beenxeen kiristaanaa hin kaasa. Makaana Yesuusinis muluu wangeeliinis hin kaasa. Akkaataan ka'umsa isaatu yoo gargar ta'e jechuudha. Isinii galeera? Kun garuu sijjama amantii hin qabdu. Gubbaa keessa bareeddee keessi ishii marzanyaa jechuudha. Hirbisma maal arga gidduu kan naannoo achitti immoo ilaalaa ture jechuudha hordoftoota. Gidduu qalbii bituu barbaada, deebi'uu barbaada, gara Ermeellaa ta'uu barbaada, argitanitti ofitti qabuu barbaada. Gidduu immoo indagataan jechuudha. Mikiin immoo haasawni maal gootanii nuti isaan barbaannee dhufne akka inni nutti haasa'uuf achi baanee dhufne. Egaa manni Ermeellaa achirraa fagoo akka ta'e hin beektu jechuudha. Inni ishiin ammatti galteetoo jirtu jechuudha. Sana booda argitaniitoo jirtu edda yoomii ishii faana ta'uu dandeesse maal goota ishii biraayii. Aniifati maalidha kan jireenya humne hiikeedhaan jennee hati jennaan. Akkamitti nan hiikee yookiin immoo maal jechaa jirti ati haadha manaa koo miti siikeeraayii jedhee ganaa ishii gaafata Ruuttaa. Akka ishii hiikeeyyuu wallaale mucaan jechuudha. Akka ishiirraa gargar baheeyyuu hin beeku jechuudha. Achi booddee egaa ishii faanan jiraadha. Ruuttaa faanan jiraadha. Amma immoo gara Luulii deemuufan jira. Luulii bira nan deemaa jennaan Luulii bira hin deemta. Rakkoon tokko illee hin jiraatu. Aniifati haasa'uu qabna jettee ofitti qaqaqqabdee xuxuxuqaa akka turte maal taate maal si goote kana dura immoo sitti akeekkattee turte. Ruuttaa isa kana dura akeekkatte sana isa kana dura dubbatte sana raawwattee jetteen jechuudha. Sirrittiin ishiidhaa galee jira wanti ishiin goote jechuudha. Dhugaan isin jedhe wanti ishiin goote sirrittiidhaanii ishiifis galee jira. Abiraam immoo garuma Ermeellaatti butamuu barbaade baasawii. Otoo ishiin biraa deemtee hin beekti immoo baasawii argitanii akkatti ishiin harka lamaaniin qabattee jirtu jechuudha. Wajjinii naasaa al tokko jennaan ifaan illee jedheeraan biraa deemnee haasofnu haasaani jennaanii hin barbaachisu jettee gixxim gootee kunoo harka lamaan akkasitti qabdee dhaabbattee too jirti jechuudha. Afuurichatti iyyuu namanne baasawee namanne isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Kun immoo homaa miti anas siniin jedhe. Naahiin abbaa manaan ubiyyee waan keessa ture ni beektu. Tiijii waan gochaa turte ni beektu. Garuu ji'a lama moo ji'a sadii ubiyyeen boocha. Garaa ishiin kutan, laphee ishiin kutan eegaa turte. Har'a garuu humna kan qabu Waaqayyoodha. Aboo kan qabu Waaqayyoodha. Ilmi namaa aangoon isaa xiqqoodha. Aboon isaa xiqqoodha. Hojiin daabiloos xiqqoodha. Sagalichi immoo akkas jedha. Ani Waaqa tolfamaa nan barbadeessa. Mootota isaanii nan balleessa, nan ajjeesa, nan diigadha. Kanaaf iyyuu karoorri seexanaa yeroodhumaaf gaafa dhufee sitti galu, gaafa dhufee abbaan sun sirratti hojjetee gara jireenya keetii dhufu waan hunduma kee raatessa. Carqiyyoo ofirraa si baasisa, si maraachisa. Garuu yeroon booddee humni Waaqayyoo, aangoon Waaqayyoo karaatti hambisa. Nama salphinaa taata jechuudhaati. Si galeera. Maqaan sii bahe baqa kana caala. Karaan bahe maqaan bahe hin deebu jedhani. Sii baheera lama siif hin bahu. Abaddan hin argitu guyyaa guutuu. Jaalalli dhugaa mo'ataadha. Oma Ermeellaan saatitti waan goote hin qabdu. Al tokko miti kan jaalalli Ermeellaan kan guyyaa saatii sanaa miti kan Abiraam saatii sanaa miti kan simate. Yeroo sana sheemini isa qabee nama haaraa waan taateef suuta jechaa kan ture. Lafa kaa maal jechaa namni wanta xonqolaa jechuudha ofirraayyuu baasuuyyuu hin danda'u. Isinii galee isaan otoo ilaalanuu maaliif dhiisan? Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa hangana kan hin jedhamne baay'ee hangana kan hin jedhamne hojii fokkisaa kan ishiin hojjechaa jirtu. Baay'ee ammatti baay'ee ofitti qabdee sin jalqabayyuu ragatti godhan sitti mammaasii. Abiraam hin barbaaddetu hin taane Ermeellaan boochisuuf sababiin isaayyuu maannoo dassitaadha waadaa galteetta. Yeroo muraasa na eegi yaada koo naaf hubadhu jetteeni jechuudha. Atiyyuu yaa namicha danaa dafii irraa baqadhu
sana saa ta'u kana eegdee hubattee maal jettee booda lafa dhoofte jechuudha. Bishaan minaamina jechaa kan turame dhageechuudha naayi. Kanaafuu jechuudha obbolootaan gaddiinaa warri boochanis hin boo'ina. Jira Waaqayyo inni aangoo qabu.